ani filan qabu nama dubbatu qabu yeroo asirratti bo'u maraattu dhagaan jedha namni ancaarraa ilmaan kiyyaatiif caarraa kiyyan nama raache si galee mana ittiin bitate hamma jaartii ittiin fuudhee quballee nuun qabu jireenya keenya keessa jireenya kiyya keessaatillee ijoolleen illee bahanaan jedhe dhufuu hin danda'u bakka bultii biraa jaarrachuu barbaadanaan jedhe. Gaaffii maaliif akkaawuntii haadha isarratti maalleen uummata achirra gala? Duraan yeroo na dhukkubu san galee ka. Jechuun egaa namni kun abbaa ilmaan kiyyaatii mitiire ani wanni kun akka uumamutti beeka sa'aatii san anuuyyuu of hin beeku anuu nama hafuura baafachuu hin danda'u. Ani maalitti beekare an kun uumamaatti hin beeku re waan namni kun ilmoo isaa dhiisee anaaf ilmoo isaa dhofkatee shira akkanaa xaxaattan beeka. Shira baay'eetu jira kanaa miti kun ka maallaqaatu salphaadha waamee kanaaf ilmaan waamee kanurratti raawwachaa. Baay'inee gudiibar. Abshir bakka. Tiifu qoyamma gisee carra sharrii digalu kana inni hin deebi. Yaadini walii galteen keessan ka ture isaa? Ara hin deebi'aadhaaf inni nuufaa sponsora kan itti fufuudhaami? Ajaa'iba wallaahi. Sponsora san dhufeetan mana hidhaa keessatti illee naaf. Doobbii galchi doobbii nagalchaa jirti. Garuu waan kanin jiru dhuguma garuu waan kana dubbii haasawaa miti dubbiin tuni dura nama qabatamarraa dhageesse moo akkamitti silaa dhuguma? Ara wallahi fuudhee jira. Wallahi laazim fuudhee jira ndee maali abbaa ilmaan kiyyaa akkamitti dara irra kaawaan maakiyyaa waa daa'ima ta'e ani kun caaraa ilmaan kiyyaa waan ta'eef anaas. Tumee fuudhe mucattii jaalattee osoo hin taane tumee fuudhe mucattii daa'ima osoo barumsaa galtu daa'ima waggaa 15 ka inni fuudhe. Way good. Hai seerin jiru aboo miciyyoo harkaa baasa. Tanaawu bikka hin qabannee kabira fuudhaa warri baaleedhaa gabbaati miciyyoo xiqqoo. Siifu salaamaalaikum hundi keessanuu awwanni gaafachuu fedhe akkaawuntii irratti walitti qabame sani akkaawuntii mataa akka dhuunfaa isaati moo raayyaa abbaa mancaa jedhaatiin hin turte isa irratti walitti qabame moo akkamitti baasuu danda'e inni? No, sanii miti. Ilaali hawaasni Oromoo yeroo sadi na gargaare. Gargaarsa hawaasni Oromoo yeroo sadi na gargaare san ka yeroo lama na gargaare akkaawuntii haadha isaa irratti guurame. Sanumaa wanni dhan quba irraa qabu hin jiru hin beeku waan. Si galee. Ammootu ani kanan beeku misaaleedhaaf gargaarsa uummanni Oromoo kana gargaare kanan beeku kan ofii kiyya. Akkaawuntii raayyaa abbaa maccaa irratti Mubaarak Musammaatii waliin guurre sana qofan beekaa jechuu jira. San ispoonsaran ittiin galchean anaaf ijoollee kiyyaaf isumaa waliin jechuudha. Kan duraanii ammootu an akkuma nama tokko abbaa ilmaan kiyyaati si galee yookaan lafa ittiin nuubite yookaan mana ittiin nuubite anumaaf isaaf ilmaan kiyya fayyadaadhaafan callise si galee garuu hadha gaafan dhagahu mana saniin mana duraan ittiin maallaqa sanillee maqaa haadhaatiin manni sunillee akka dhagahutti yaa maqaa haadhaa ta'e maqaa isaatiin ta'e beeku macheem namni zaalimni maqaa ofiitiin mana hin bitu beeyte yookaan maquma haadha ofiitiin bitata malee. Sao qabeenya kiyyaaf ka ilmaan kiyyaa ka hawaasni Oromoo nu guureen hadha jaartii itti fuudhe si galee. So magaalaa Marooba keessa bitate namni biyya keessaa dhaqee waan kana addaan baasee seera jala deemuu hin danda'amu. Maala namni dhimma isaa keessa namni galuu barbaadu waan bilbilee dhimma isaa ittiin haase abboo kun zaalima biyyayyuu nu jalaa balleesse naan jedha namni hundinuu zariin isaa immoo namni tokko zariin isaa haadha isaa obboleeyyan isaa hittimean maatii isaa zarii isaa waan ta'e duraan qabee itti hadhaa miti bara 2023 2024 si galee ittime ilmi keessan gocha akkasiin irra godhaa jira haadhattillee ilmi keessan waan akkasiin irra godhaa jira gocha akkasiiti ijoollee quban qabu nan gargaaru ijoollee kana kophaa kiyyan guddisaa jira hawaasni Oromoo ammoo akka aniif inni ilmaan kana waliigallee guddifachaa jirrutti beeka dhimma kiyya kana gar tokko na kaaya ilma keessan gorfadhaa natuma anallee natuma ijoolleellee nutuma akkasuma ammootu an nama dhukkubsattuudha na biratti dubartii biraa olii gadi ari'a gobbee ummata Oromootti hawaasa Oromootti madha jedhee zarii isaa waan ta'eef maratti machaan bahe namni tokko furmaata naagu namni naa godhu hin jiru
gocha kana hunda obsee waliin rakkadhee mana hidhaa keessatti illee gaafa inni hidhamu waliin xaaree namni hawaasni biyya kanaa namni martuu ni beeka badii inni hidhamee biyya galas. Hadha garuu sana maraalee jambii godhee caarraa ilmaan kiyyaa ilmaan kichuu arfan kana isaan abbaan isaanii boru dhufa har'a dhufa osoo hidhanii eeganu inni ammootu nu alatti nu darbee akka waan nuti homaa jechuun nama ija namaattuu sadarkaa namaattuu yuun lakkoofne si galee deemee bultii biraa jaarratti. Anammoo ragaa baay'ee qaba gocha inni anaaf ijoollee gochaa ture sagalee inni gabbee hawaasa Oromootti madhu naan jedhe akkasuma ammoo waan inni na sodaachisaa ture waan hunda isaatu ragaa qaba waan ta'eef bakka furmaata naa godhaan dhimma fuudha isaatii miti inni jireenya ofii keessaa anas ilmaanis baasee jira kusun haala danda'amu miti bicha ispoonsarri sun akka naasirratee tartiiba naa godhatee makina sana sammo ka ilman kiyya maqaa ilmoo kiyyaatiin naa deebisa haala danda'amu sunis yoo heeyyama isaatiin hin taane nuti maqaa keenyaan deeffachuu hin dandeenye gurguraa naa ergaa jedhee dhiibbaa godhaa jira waan ta'eef. Ulfaatuufi karaa kanaan uummanni biyya keessa jirtan mucalleen biyya jira waan ta'eef manguddoo gandaa ardaa gosa itti baaftanii ilmaan kee kana ilmaan kee naruun darin jetanii yookiin akka Keeniyaatti walitti dhufan araarsitanii yookiin Uganda yookiin immoo imeela irraa fuutanii ergitanii fi yaaduma jedhu qaba karaan gabaaban kanumatti fakkaata anaga keessa beekutti taani warri kana caalaa odeeffannoo qabda yoo jiraatan dubbachuu dandeettu. Asli kiyyaanillee kanan barbaadu kanuma duraanillee kanuma dhabe akka imeelii sana naa kennuuf maatii isaallee dubbisee yookaan ammoo firoottan isaas zarii isaas nama hunda isaatu dubbisee isas dubbisee inni andu'een awwaalama malee imeela sana sii kennuu hin danda'u naan jedhe. Ispoonsarri ammootu ijoollee kanaati biyya kamuunuu fudhattee tanqasaaqasuudhaaf heeyyama kiyya barbaada waan ta'eef anammoo heeyyama sana sii hin kennu. Sponsor sun na duuba hin ta'u ani kaayyoon kiyya sponsora san cancel gochuudha jedhe. Haga tokko hima beeytan hundumti keessan asli. So wanti hundinuu huyna kiyyaa ol ta'ee jennaan akka hawaasni kun akkasuma ammootu namni ganda isaatii sheekotiin si galee ilmaan kiyya kana furmaata naa gootee haala sponsora kanaa naa sirreessanii makiinaa takkittidha kan jirtu ni beeyta makiinaa sanallee maallaqa dheengedda gadaa resturaantiin naa kenne akkaawuntii kee irratti hin galchee si biratti hin baase akka ani irraa hin fayyadamne si galee. Makiinaan sun kiraa manaa naa galchite sanillee akka inni na duuba gurguraa naa ergaa jedhaa jiru hundi keessanuu quba qabdan si galee dhiibbaa meeqa akkanarra gahaa jiru namni hundinuu ni beeka si galee maaliif yoo hadha dhugaa jirtu dubbatan si galee dhugaadhumatu namaa bula si galee miti ammoo dhimma kana yoo gabbaa'ee hawaasa kiyyatti himan inni nama dhagahuu miti keessaan kadhadhee dadhabeetan gaafa huyna kiyyaa ol ta'uun dubbadhe malee miidhama kiyya gaafa inni ilmoo narraa fuudhu sanillee suuraallee sitti agarsiifadheen ture. Miidhama kiyyallee sitti madheen ture garuu isin homaa naa gochuu hin dandeessan maaliif abbaan ilmootu itti waan garaa jabaate isin kana godhi sana godhettanii isa dirqisiisuu hin dandeessan. Amma wanni barbaadu anillee kanuma akkuma nama tokkorraa sagalee taatanii dubbattanii dhimma isaa tartiiba qabsiisaa jirtan adaraa Oromummaa adaraa haadhaaf abbaa baay'ee miidhame waan ta'eef bakka furmaata naa godhaan dhimma fuudha isaatii miti inni jireenya ofii keessaa anas ilmaanis baasee jira kusun haala danda'amu miti bicha ispoonsarri sun akka naasirratee tartiiba naa godhatee makiinaa sanas ammoo ka ilmaan kiyyaa maqaa ilmoo kiyyaatiin naa deebisa haala danda'amu sunis yoo heeyyama isaatiin hin taane nuti maqaa keenyaan deeffachuu hin dandeenye gurguraa naa ergaa jedhee dhiibbaa godhaa jira waan ta'eef.